Itoophiyaan hundeeffamaa fi guddina dhaabbata tokkummaa Afriikaa duraanii fi gamtaa Afriikaa ammaa keessatti biyya gahee olaanaa taphachaa turtee fi taphachaa jirtudha. Yaadamni tokkummaa fi badhaadhina Afriikaa dhimma sammuu dureewwan biyyoota Afriikaa mirgaa fi bilisummaa gurraachota Afriikaa dhugoomsuuf keessumaa immoo lammiilee gurraachota Afriikaa garbummaa warra Awurooppaa fi lixaa jala jiran irraa bilisoomsuu fi kanneen qabsaan keessatti waggoota dheeraaf hawwii fi mul'ata bubbuleedha. Itoophiyaan aarsaa gootota isheetiin Projektii qoqqoodannaa lafa Afriikaa Scramble for Africa jedhuun Awurooppaanonni birmadummaa biyyoota Afriikaa hedduu isaanii sarbuun koloneeffatan jalaa of baraaruun biyyaa fi ummata walabummaan isaanii tikfame tursiisuu danda'u isheetiin akka ardii Afriikaa fi addunyaatti maqaa guddaa biyya horachuu dandeessedha. Biyyoonni Afriikaa hedduun bara 1960moota irraa eegalee hanga bara 1985 gidduutti bilisummaa goonfachaa dhufuun isaanii yaadni Afriikaanota gaaddisa tokko jalatti walitti fiduuf kaka'umsa dureewwan Afriikaa adeemsa siyaasaa jaarraa sana keessatti hubannoo cimaa qabaniin karoorfame mootii Haayile Sillaasee Itoophiyaarraa, Kwame Nkrumah Gaanaarraa, Julius Nyerere Tanzaaniyaarraa, Gamal Abdul Nasir Ijiptiirraa, Seeku Turee Giiniirraa, Modibo Ketaa Maaliirraa, Jomo Kenyataa Keeniyaarraa, Ahmed bin Bella Aljeeriyaarraa sochiin Pan Afrikaanizimii guutuu ardii Afriikaa gubbaatti akka hundee gadi fageeffatu taasisaniiru. Let us all unite and celebrate together. Yeroo yaadni sochii Pan Afrikaanizimii yookaanis tokkummaan Afriikaa ka'u maqaan biyya argama dhala namaa taatee fi ka'umsi bilisummaa gurraachota Afriikaa taate Itoophiyaa akka wiirtuu madda yaadama kanaa ta'uun waliin ni ka'ama. Kun kanaan osoo jiru imala qabsoo bilisummaa fi birmadummaa dachee isaanii tikfachuuf biyyoonni Afriikaa taasisan keessatti hayyoonni fi hooggantoonni Afriikaa bara 1958tti magaalaa Akka Gaanaa keessatti walgahii seenaa gamtaa Afriikaa keessatti iddoo olaanaa qabu gaggeessaniiru. Walgahiin yeroo sanaa kunis All African People's Conference jedhameetu beekama. Turri xiyyeeffannoo walgahii kanaas yaadama hundeeffama dhaabbata Afriikaa tokko uumuu yoo ta'u kana keessatti hooggantoonni Afriikaa akka Kwame Nkrumah fi mootiin Haayile Sillaasee gahee guddaa taphataniiru. Walgahii Akka bu'uura yaada mootummaa Afriikaa walitti fiduuf karaa bane kana boodas Afriikaanonni dachee isaanii irratti garba osoo hin taane abbaa ta'anii akka jiraataniif kaka'umsa mootii Itoophiyaa Haayile Sillaasee fi jaallan qabsoo mirga cunqurfamtoota gurraachota Afriikaa ta'an kanneen biroo waliin qindoomuun bara 1963tti hooggantoonni biyyoota Afriikaa 32 magaalaa Finfinnee keessatti walitti qabamuun dhaabbata tokkummaa Afriikaa maqaa isaa ammaatiin gamtaa Afriikaa hundeessaniin. I am happy to be here in Addis Ababa. Guyyaa seena qabeessa kanatti magaalaa Finfinneetti argamuu kootiin gammadeera. Kabajamoo mootii Itoophiyaatii fi hooggantoota Afriikaa magaalaa kanatti sassaabamaniifis guyyaa addaati. Afriikaanotaaf guyyaa seenaan hin daganneedha. Yaa'ii gamtaa kanas yeroo jalqabaatiif qopheessuu fi teessoon gamtichaa Finfinnee akka ta'u qindeessuun Itoophiyaan gahee leencaa baattee jirti. Itoophiyaan hundeeffama isaarraa jalqabee kaayyoowwan ijoo gamtaan Afriikaa itti hundeeffameef keessaa'u ajandaaleen 2063 misoomaa fi badhaadhina Afriikaa milkeessan akka galma ga'an akka biyyaatti tumsaa fi carraaqqii guddaa taasisaa kan turtee fi jirtudha. Erga hundeeffamee waggoota 63 kan lakkoofsise gamtaan Afriikaa hanga har'aatti ya'icha qopheessuu fi ajandaaleen ardichaa firii akka buusan taasisuu keessatti mootummaa fi lammiileen Itoophiyaa qooda olaanaa taphachaatti jiru. Itoophiyaan teessoo gamtichaa ta'uu isheen gamatti akka wiirtuu siyaasaa fi dippiloomaasii ardii Afriikaa darbees akka idil addunyaatti fudhatamtuuf taasiseera. Seenaa kaleessaa irraa kaasee hanga har'aatti Itoophiyaan bu'uura tokkummaa Afriikaa keessatti iddoo addaa seenaan yaadatuu qabdi. Hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afriikaa irraa jalqabee hanga guddina gamtaa Afriikaa Itoophiyaan wiirtuu tokkummaa fi dippiloomaasii lammiilee fi ardii Afriikaa taateetti fufteetti. Let us all unite and celebrate together.